Gaaffiin abbummaa kan irratti ka'aa jiru naannoo daangaa Amaaraa fi Tigraay irratti haala yeroo ammaa jiruun gamlameen waliigaltee tolfame kan Piriitooriyaaf akka bulan akkasumas hojii tuttuqqaarraa akka of qusatan mootummaan federaalaa hubachiisee jira. Gamni hunduu walitti bu'iinsa darbeerraa barnoota argachuu akka qaban sadarkaa itti aanaa muummicha ministeeraatti giddugala waltaasisaa ijaarsa sirna deemokiraasii akkasumas itti aanaa pireezidaantii paartii badhaadhinaa akka ta'an obbo Adam Faaraa televiziyoona biyyattii irratti ibsanii jiru. Torban kana keessa naannoo raayyaa Alaamaxaatti walitti bu'iinsa gaggeeffame sana booda gandeen baay'een hidhattoota Tigraay keessaa seenaniin qabamuu isaanii hordofee obbo Adam Faaraa ibsa kana kennan. Naannoon mootummaa federaalaa wal falmisiisoodha jechuun waamu. Kanneen daangaa bulchiisa naannoo Tigraayiif kan Amaaraa irratti argaman irratti gaaffiin abbummaa ka'u seeraan karaa nagaa akka furamuuf waliigaltee irra ga'amuus ibsan. Dhimma kanarratti yaada isaanii akka kennan kan gaafataman eenyummaa Amaaraa raayyaa Walloo fi walitti qabaa koree deebisiiftuu daangaa akka ta'an obbo Haayiluu Abarraa hiree murteeffannoo uummataa akka filannoo tokkotti dhiyaachuusaa akka simatanii fi naannoon hundumaaf mijataa ta'e akka uumamuuf fedhii kan qaban ta'uu ibsan. Izemaan kamisa kaleessaa ibsa baaseen rakkoon nageenyaa naannoo aanaa raayyaa Alaamaxaatti uumameef beekamtiinsaa boordii filannoo biyyoolessaan kan irraa haqamee fi hidhannoo kan hin hiikkatiin jirattiin jedhan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat weerara marsaa arfaffaa gaggeesseen kan uumamedha jechuudhaan himannaa dhiyeessan. Kana laalchisee bulchiinsa yeroo kan Tigraay irraa deebii argachuuf yaaliin irra deddeebiin taasifame hin milkoofne jechuudhaan. Hoogganaan waraana Keeniyaa namoota 9 balaa heelikooptara kamisa darbe mudateen du'an keessaa tokko ta'uu pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruuto himaniiru. Pireezidaan Ruutoon ibsa gaazexeessotaaf kennaniin waan uumame kana yeroo gaddisiisaattiin jedhanii jiru. Biyyi keenya kun jeneraalota ishee goota ta'an keessaa tokko dhabdeetti ka jedhan Ruutoon duuti jeneraal Ogoolaa anaaf kasaaraa dhukkubbii guddaa qabu jedhaniiru. Hoogganaan raayyaa ittisa Keeniyaa jeneraal Firaansis Ogoolaa loltoota 11 biroo waliin heelikooptara sana keessa turan. Heelikooptarri kun lafa gadhiisee eega balali'ee yeroo muraasa booda sulula biyyattii dhihaa keessatti kufee abiddaan kan gubate ta'uu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Namoonni 2 kan balaa kanarraa hafan immoo hospitaala seenanii jiran. Ogoolaan bara 1984 raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa kan seenan yoo ta'u humna qilleensaa Ameerikaa waliin balaliisaa xayyaaraa waraanaa ta'uudhaan leenjii argataniiru. Sana booda humna qilleensaa Keeniyaatti barsiisaa balalii ta'uun leenjisaa akka turan seenaan isaanii kan galmee ministeera ittisaa keessaa qaban ni mul'isa. Pireezidaan Ruutoon bara darbe Ogoolaa waraana akka hooggananiif muudaniiru. Israa'el jimaata har'aa akka lakkoofsa sa'aatii biyyattiitti barii lafa Iraan keessatti haleellaa samiirraa gaggeessuu ishee miidiyaaleen Ameerikaa fi qondaaltota Israa'elii fi Yuunaayitid Isteets sababeeffachuun gabaasaatii jiru. Ammas jaallanneen dabalata qabdi. Israa'el jimaata har'aa akka lakkoofsa sa'aatii biyyattiitti barii lafaa Iraan keessatti haleellaa samiirraa gaggeessuu ishee miidiyaaleen Ameerikaa qondaaltota Israa'elii fi Yuunaayitid Isteets wabeeffachuun gabaasaa jiru. Haleellaan halkan tokkotti raawwatame kun haleellaa haaloo ba'uu dhiyeenya kana mormitoota naannoo ta'an lamaan gidduutti raawwatame keessaa sadhumaa yoo ta'u Teheraan garuu jimaata har'aa waan ta'e kana xiqqeessitee ilaaluudhaan deebii kennuuf karoora akka hin qabne ibsiteetti. Gaazexaan New York Times fi Washington Post qondaaltota Israa'el wabeeffachuun akka gabaasanitti Israa'el Iraan irratti haleellaa xayyaaraa raawwatteetti. Qondaaltonni Yuunaayitid Isteets haleellaan Israa'el kun misaa'ilaan kan gaggeeffame ta'uu ibsuu isaanii miidiyaalee oduu hedduudhaan gabaafamaa jira. Haleellaan Israa'el kun iddoo kamiif maalirratti akka xiyyaafate battalumatti addan baafamne. Gabaasaaleen haleellaan kun gaggeeffamuun ifa eega ta'e sa'aatii tokko booda dubbi himaa waraana Israa'el kan sagaleen Ameerikaa quunname akka jedhanitti waa'ee haleellaa kanaa yeroo ammaa yaada tokkollee hin qabu jechuun dubbataniiru. Dhaabbileen oduu mootummaa Iraan Irnaa fi Faars akka jedhanitti ittisi qilleensaa kan Riippaabilikii Islaamaa Iraan
naannoo magaalaa giddugaleessa Isfaahinitti kan bobbaafame yoo ta'u kunis haleellaa misaayilaa gaggeeffamuuf deebii kennuuf akka ta'e ibsameera. Akkasumas dhoo'insi qarqara magaalattii gama bahaatti dhaga'amuun kan gabaasame yoo ta'u kun haleellaa gaggeeffame faccisuurraa yookaan immoo dhiibbaan lafa sanarratti uume ta'uunsaa hin ibsamne. Daayirektarri dhaabbata hawaa Iraan humnootiin ittisaa kan Iraan qilleensarratti doonii hedduu kuffisuu isaanii ibsaniiru. Pireezidaantii Joo Baayiden tibbana yemmuu hojjettoota siviilaa kutaa Pensilveeniyaatti argaman wajjiniin dubbatanii miidhaa sibiila rakasaa Chaayinaa irraa dhufurraa hojjettoota isaanii eeguudhaaf akka hojjetanu dubbataniiru. And the prices are unfairly low because China's steel companies don't need to worry about making a profit. Gatiin isaa haala fudhatama hin qabneen baay'ee gadi bu'aadha. Sababni isaas kaampaanonni sibiilaa Chaayinaa bu'aa argachuudhaaf hin yaadda'an. Mootummaan garmalee gargaarsa taasisaaf dorgomaa hin jiran gowwoomsaa jiru malee miidhaa isaa as Ameerikaa keessatti argaa jirra. Baayiden yemmuu wal dorgommii Chaayinaadha wajjiniin taasifamu isa haqa qabeessa hin taane jedhan irratti yemmuu dubbatanu Beijing jibba namootan biyya alaa qabdi yookaan xenofoobiyaadha jechuudhaan himatani. Haasaa Baayiden kanarratti kan deebii kennaniin dubbii himaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Liin Jiyaan himannaan waa'ee Chaayinaan jibbiinsa warreen biyya alaa qabdii jedhu biyya oomisha Chaayinaa irratti tarkaanfii ittisaa hojiirra oolche irraa dhagahamuun isaa fakkeessummaadha jedhani. Itti fufuudhaanis Chaayinaan waa'ee gabaasaalee dhimma kanarratti ba'aa jiranii quba qabdi. Kan dubbachaa jirtan waa'ee Chaayinaati moo waa'ee Yuunaayitid Isteets mataa isheetii jettee gaafatti Chaayinaan. Tarkaanfiin Baayiden sibiila biyya Chaayinaa irratti oomishamu irratti fudhatanii tarkaanfii namni isaanii bakka bu'anii Doonaald Tiraamp kanaan dura fudhatan irratti dabalame kan dhufedha. Doonaald Tiraamp oomisha sibiila Chaayinaa irratti taarifa yookaan qaraxa 25% kaa'uun isaanii ni beekama. Dhimma kana irratti VOA'dhaaf deebii kan kennan gareen duulana filadhaa Doonaald Tiraamp yemmuu masaraan Waayit Haawus tarkaanfii taarifaa haaraa Chaayinaa irratti fudhachuudhaaf karoorfataa jiru kanatti gareen dura Baayiden tarkaanfii taarifaa kanaan dura Chaayinaa irratti fudhatamee fi pireezidaantii Tiraampiin qeeqaa jira. Kan jedhe ibsi garee duula Tiraamp itti dabaluudhaanis gareen Baayiden yookiin ni fakkeessa yookiin immoo waan hojjechaa jiru hin beeku jedheera. Taarifa yookaan qaraxa Baayidenii fi Tiraamp sibiila Chaayinaa irratti kaasan gidduu garagarummaa jiru ilaalchisee kan yaada xiinxalaa VOA'dhaaf kennan Raachel Zimbaa garagarummaan jiru Tiraamp taarifa daldalaa bal'ina qabu fayyadamuu isaaniiti erga jedhanii booda. They were using tariffs partly as leverage. Haala daldalaa deebisanii tolchuudhaaf karoora taarifa gamtokkee hojiirra oolchuu fayyadamaa jiru. Bulchiinsi Baayiden taarifa fayyadamuuf jira. Jararratti xiyyeeffataa jira. Garuu immoo hojjettoota Yuunaayitid Isteets jajjabeessuudhaaf imaammata industiriif wanneen oomisha jajjabeessan fayyadamaa jiru. Kaampaanonni biyya alaaf kan biyya keessaa akka Yuunaayitid Isteets keessatti maallaqa isaanii hojiirra oolchan yookaan investii godhan jajjabeessaa jiru. Hojjettoonni siviilaa Pensilveeniyaa filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets irratti gareewwan lammaniifuu murteessoodha. Gareen Baayidenii hojjettoota Pensilveeniyaa hawwachuudhaaf beeksisa kanaa gaditti jiru qopheeffachuudhaan hojjettoota kakaasaa jira. Right now, we have the most pro-American work. Yeroo ammaa seenaa biyya keenyaa keessatti yeroo kamiinuu caalaa pireezidaantii hojjettootaa fi dhaabbatu waajjira keessaa qabna. Doonaald Tiraamp kan dhimmatanii nama tokkoo fi nama tokko qofa. Sunis Doonaald Tiraamp jedha beeksisni garee Baayiden kun. Waggaa darbe yemmuu hojjettoonni warshaalee konkolaataa tarkaanfii diddaa hojii fudhatanii kan hojjettoota kana wajjiniin dubbatanii turanii Doonaald Tiraamp seerri bulchiinsa Baayiden gocha hojii isaanii miidhu hojjechaa jira jechuudhaan himatanii turani. The auto industry is being assassinated. Indastiriin konkolaataa yeroo ammaa akka du'u taasifamaa jira. Torban lamaan sadan yookaan shanan dhufan keessa waan isin argitaniif dhimma hin qabu. Garuu cufuudhaaf deemaa jiru. Konkolaattonni kun akka Chaayinaa yookaan biyya biraa keessatti oomishaman taasisuuf deemaa jiru. Akka yaadni uummataa dhaabbanni ODUU NBC barana walitti qabe ibsutti miseensonni waldaalee hojjettootaa garee Baayiden akka deeggaranu kan agarsiisu ta'uusaa kan ibse gabaasni Scott deeggarsichi yemmuu isa bara 2020 wajjiniin wal bira qabame ilaalamu garagarummaa xinnoo qofa akka qabu.